Saibu. Argata yero kan. Aso kubi. Guyaan gudadhi meeqa faadha beektaa? Diini kiraa manaallee geera. Ishi kun oolamaatti yaadnaa deebisaa rabbi jedha. Maaf teessaa siin jedhe. Kaatii yeroo gaba. Mucaan eessa ture amma? Ifaatiin jedhee. Saibu. Eessa arfata? Sekarang apa? Maal ta'uu keetti siin jedhee? Argata yero kan. Aso kubi. Guyaan gudadhi meeqa faadha beektaa? Diini kiraa manaallee geera. Cal jetteetu maraasaa keessa hojii. Taffi jennee waan barbaadatin kiraa manaallee kaffalachuu hin dandeenyu. Ini dua ada. Ka qoronqoo achitti hafu kiraa manaa keessaa nu yaasuu alatti barandaa bulu keenya. Kottaa mee immoo mari'annaa. Kottaa. Kottaa. warra xoxu bichaa osoo hin taane beektaami warra aara gadi yaasee deeffatu. Maaf teessaa siin jedhe. Kaatii yeroo gabaabaa keessatti waan dabduu argatu qaba. Keessa yeroo gabaabaa keessa waan jabaa fuutee dhufuu qaba. Yoo xiqqaate kiraa manaa kafaluu qaba. Si galee yoo xiqqaate. Maal dhaabbata? Maareen lafa daqiiqaa tokko daqiiqaa muraasa hojii qaate daqiiqaa afurii shan qofan eeggachumatti. Ikkoo achumatti kaafee san argitee miti? Anillee waan qabee fidee achumatti dhufa achumatti ni eeggatis.
Gidee bita. Ifi kaasee argina. Kana kaasai. Kana gidee. Kana lee beekama mana gadi. Kana nuukiyaa kana qabeenyaatti bitan. Naggaanii gurguran kan. Kanaaf kanallee kana ammoo jechuudha. Zabanaa bira tunu gidee mi? Kaayee mandi. Bukan minta kecil menurut aku teman. Kumat cilik sama aku. Malam kuma gurgur. Aka kalli firi si fakkaate kuma yeda. Waan ko nare makka. Kuma ko dani gaddo ci sakan capsu agabu wala male. Garake ulla go agabu de ho kata wala male. Kuma ko dan do ci capsu. Abu bakka. Wal mate tile to abu. Me gurgur retemet. Abu kuma na to pishana kuma lama. Mata ke darsiya. Yare ya dai. Ini akan aku mana gurgura. Kuma ko dani ged dolce capsu singit. Dolce capsu. Kuma ko dan dolce. Wanti na ko linju. Lagi kisi zanat ni ya sekali dia terus. Zanat tu ile fakat mila la kat injet. Dachi yusu chof te bu. Indam ni mina makana kana kisi di mau. Jadi, kamu ada kerja siar gini. Wan dah nak kami dengan. Oh, ada kerja siar gini. Sawan nak kami. Wan berat terpilih fakat. Wan ini mega basta. Siap, kamu gila. Mari. Dia macam kamu di jam apa ni? Mari. Kamu bukan ni bikin mari. Kamu di jam mari fi. Sifat yang lebih tahu apa sifat yang. Kamu bukan ni. Sebenarnya. Torban tu korene. Dia macam kamu di jam bini mesti. Dia bisa malah ni. Dia bisa malah. Dia bisa mu. Jam bini. Amat korene bini. Kamu boleh jadi. Dia kan. Toko sih. Aku mau korene saya sih boleh saat ini. Mekam bitari. Isi mekam. Abu kasih gua mana ukop kawan. Kasih gua mana ukop. Aku kisah kata nak masuk jodoh dia mereka nak kena nama hidup batin dia makan. Mana kawan? Kita mekasih. Sekian. Aku sana tadi. Kasih gua nama dulu ke kisah dia betul. Kita mana itu? Semua ini kerana nama tu besar kita semua jual. Mana lama? Mana sana naga betul. Gurgur mana mana gurgur. Siapa yang ada berkun jirenya kes jijir. Beri gua mana? Mega tifaida. Hoti berkun ke hoti imbetu. Oh ang. Hoti. Kesa sente chura. Mana jirenya itu gara ilmu. Wabah kesa tapi chura. Wamulos kesa jir. Jirenya mulut. Jirenya hun. Asal kesa jirada. Hun. Kesa kada. Bicara kini dia. Wah udah kesa. Jirenya hun dikesa rata kabiti. Kuma kurang. Jirenya hun dikesa rata kabiti kan boleh sih. Jadi. Akka bisi kan nani. Kuma jirenya kesa jirada kesa boleh. Mega mana? Kuma lama sih. Kuma lama. Gurguru kuma lama. Kuma di jamaah kita singgir mi. Mega zero mega rare soli. Boleh sih. Nak lagi tu gol. Kuma lama. Kuma beri. Kan ini kan bang. Ini mata kita. Mana? Kami curi berbatikan. Kalau curi yang bukan orang dulu dan dia, kamera. Rafu market sistem kami rafu. Kuma lama sih dan Oh, si Meko si Mafi wa mati mana cara. Kuma nama mana tu yang baka.
oo yaa rabbii xiyya ka aboo jireenyi isaan jedhan san keessa jiraachuuf muddameera kan akkam godharee mana san keessa jiraachuuf mana puulii bishaan qaba maal gandaa qaba maal naan jedheeyyuu yaa rabbi birri kuma godhanii isa geessaa fuudhaaf ka hadha ishee qalleelle sanuu aboo yaa rabbii irraa na baasi yaa rabbi kuma lamaan isaan irraa fuunee ishii kiisitti darbannee akka muraati beekee kan ammoo irraa fuunee deebinee kallattii biraatiin jechuudha. Kuma lama beessee kuma lama amma kana yeroo qaalii kanatti ati amma yeroo kanatti waa shaqalee dhumne bara amma bakka oduun baay'isini asitti bala shan malee nu goota inni yaanne isgees kaari asitti laabatin tosii deebi nammoo bilbila namichi irraa billee Allah jireenyi hundi as keessa manni qannaa as keessa manni jireenyaa as keessa dubartiin gaariin as keessa wayyaa rabbii kiyya kuma lamaan argachuun kana waan dhiqaadha mana dubartii as keessa hin gala amma as keessa hin gala akkas naa waa mara kiyya waa hundi shaawara kiyya Allahu akbar أود كل نهار قاعد يجري من عنده بلال كابورا ما تعرفوا mulai innati solusinnati kennu galchu bas qarshi kuma lama sinare walu bi achire sinare walu ma qarshi siga mate basi siga tare ko ma jitu baro ajirenya sitti mere jarana bar waat gibra na bare din kere jura aski sab ko bas demasi ajirenya jena demsa jara asin devi demsa tamam demsa shawari bage sana demsa ishi como nama tiana demsa rabbi jeda no abdiitti maqaan kee innillee maqaan isaa sitti himatu ani Sharafuddin naan jedhani hojiin keenya garuu Muddiin naan jedhama Muddiin ka isaa Muddiini hojiin keenya beekta dhiqoo hay hojiin keessanii yoo akkanatti afineeksi harka irra oofnu warra makiisiin hundi birrii nu seenka laadho soolu miila lamaan qabdee gad hirkuftee yoo maa keessaan buuftu ni beekana fakkaatee namni si wallaalatti jiru nutti fakkaatee daa'imman hundinuu isin beektisi. Isin yeroo ammaa kanatti hojii keenya nu beeksise. Hojii keessatti isin beeksise. Hojiin kun ammoo hojii gaarii isin fakkaachuu danda'a isin. Na dhaga'ama isin gorsaa yeroo tokko. Na dhageessanii miti. Laala ammoo hojiin isin hojjetaa kun hojii hin taanedha. Dalagaan kun dalagaa badiiti. Gara rabbiitis ta'ee gara namaatis jaalatamu. Isin ganami laal dhaloota biruutiitis isin waa fiittanii dabaluu qabdu. Dhaloonni biruu dhaloonni dhufu isinirraa waa kana wanta kana barachuu danda'a. Maal kana nyaannee bulu waan hojjennee bulu qabnu hojiin qabnu jechuu. Dalagaa ni jira. Wanni isin dhageenyu waan nu ta'u nutti haasa'e. Nu dalagaa kana dhiibnaan jiraachuu hin dandeenyu. Akkamitti jira? Kanaafuu hojii kana dhiisaa osoo hin taane akkaataa hojii kana ittiin jabeeffadhu ittiin cimsannu nu himuu qabdu. Nu himuu qabda malee. Dalagaa kana dhiisa. Namtichi tokko jira. Konkolaataa qaba. Isa jeeftaniitiin makii konkolaaticha fudhachuu barbaadu? Ajjeeftanii lubbuu namaa ajjeesuun barbaadu? Nama baasuun barbaadu. Akkana isin jedhaa bara. Lubbuu namaa ajjeefne dalagaa isin lamaan iyyuu. Dalagaa guddaa tokko isin uuma. Dalagaa kaampaanii guddaa tokko keessa isin ni daladdu. Ayyamaa lafa isin daladdu. Wanti kana isin maaliif hojii makaa hojjechuuf hin ceemitu naa. Kaampaanii gurguddaa keessa qarshii guddaa isin kafalamu. Isin ammoo wanta akkanaa kana filatu maaliif? Miira yookiin haamilee ji'atti eeggannee mindaa fudhannuun hin qabnu. Guyyaa garuu inta injira jette inta dhiisaa bakka kana wanta kana dhiisaatiin wanta duraa fuutu hunda namaan deebistu. Dhageessanii kanyaanni akkam gootu kanyaanni hin kafartu kaasuu ta'e eegale dalin booda akka namaatii maree maal taate boo lammii keenyaafis yaadu qabdu. Dhageessanii miti wanta kana dhiisuu qabda ammoo dhiisuu qabda nama walii galaa miti walii galaa yaadee nama hojii kana isin seensaa mallaqa namaa kakuutanis ni deebisa. Isinii meeshaa namaa kaan hojjennee galchina kaan maamna harka jiru abbaa sullee tabbaa deebista. Akka galata namaa isaa.